Qaanqiyyaa sooreedhuma garuu Gabaa shandaakee shanis marmaaree jaalallee si fidee ofittuun kasaa nama afaan Oromoo dubbatu tokko argadhee dhiira akkamii gaa'ilaadhaaf filatta? Aluu namni waaqa isaa goomsuuf hafe gowwummaatti jallinaa mana isaa kaawwate baadda waasaati. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni Saaroon Tuubii akkam jirtu? Nagaa keessanii hordoftoonni amantaa biraa immoo ashamaa harka fuunee isiniin jedheera jechuudha. Namoota garaagaraa akkuma kana walaloolee, koomeediillee, diraamaallee, faarfannaawwan garaagaraallee akkuma kanallee viidiyoota garaagaraa ri'aakshinii akkuma isiniif dhiyeessu jechuudha. Har'a immoo nama tokko isiniif qabadhee dhufe. nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota Saaroon Tuubii akkam jirtu? Nagaa keessanii gooftaa madda nagaa keenyaa ta'eef galannaa ta'u baga nagaatti eegamtanii jiraattan an obboleettiin keessan bakka hin jiruuf mana hin jirutti nagaa guutuun qabaa. Gooftaan nagaa nuu laate haa eebbifamu. Obboleettiin keenya Saaroon gaaffinaa dhiyeessitee as garanatti na waamtee jirti. Anis waamicha ishee kabajee afeeraaree kunoo qophaa'een dhufe. Gaaffii keenyatti deebisuudhaaf qophii taatee jirti jedhee yaada jechuudha. Gaaffiin keenya inni jalqabaa jechuudha. Ati dhalattuu eessaati? Maqaan kee eenyudha? Maqaan kiyya sooreedhuma garuu maatiin kiyya kan isaan ittiin na waaman abtaame jedhanii na waamu. Mana barnootaatti yookiis immoo akkasuma hiriyoonni koo baay'een kan ittiin na waaman kanan jaalladhu immoo sooreedha. Kanaaf sooree jettanii akka na waamtanidha kanan barbaadu. Eessatti dhalatte isa jedhumaan Wallagga Bahaa gara Giddaa Ayyaanaa aanaa Ibantuu ganda Qeelloo bakka jedhamtu achi keessatti kanan dhaladhee guddadhee baadiyyaa keessattidha jechuudha. Mucaa qotee bulaadha. Shamarran akka koo baadiyyaatti loon tiksaa jaldeessa eegaa guddattan yoo jiraattan mudannoo qabdan faana barreessaa haalli baadiyyaa akkam akka ta'es na barreessaa baadiyyaa namatti toludha jechuudha. Kanaaf achittiin guddadhe. Nuuf deebistee jirti jechuudha. Yoon biyya galeellee jechuudha. Hin wallaalu jechuudha. Haa ta'u malee maqaan jaalladhu immoo sooreen jaalladha jechuudha. Ani akka kootti jechuudha. Gaaffii itti aanu immoo akkas jedha. Gaaffii dhimma amantiidha jechuudha. Yoom gooftaa fudhattee maaltu siif gallaan immoo gooftaa fudhattee? Gooftaa ani dhugaa dubbachuuf kana ta'een jedhee waan dubbadhullee naaf hin galu. Sababni isaa ijoollummaa yookiin waggaa 3 yookiin waggaa 2 waan kanattidha kan ani gooftaa argadheefu. Garuu xiqqoo ta'ee harmeen koo kana qabattee kan isheen deemtu nan yaadadha. Yeroon ka'ee of baruu hamaaf gaarii waa adda baafadhee yeroon baruanii manuma gooftaa keessattidha kan ani of arge. Deebii keenya qubsaatti nuuf deebistee jirti jechuudha. Gaaffii itti aanu immoo mudannoo qabdaayii jedha. Mudannoo nan qabayyee namni jireenya isaa keessatti mudannoo dhabu bara 2005 jalqabaa jechuudha. Magaalaa Finfinnee Piyaasaa bakka jedhamu keessattidha kan inni mudate. Immigireeshiniin deddeebi'aa ture yeroo sana paaspoortii baafachuu fi obboleessa koo wajjin utuu deddeebi'aa jiru ganama lafaa kaanee deemnee konkolaatarraa otoo buunu obboleessi koo nama keessa na jalaatii badee. Anis isa konkolaatarraa bu'ee kallattii man qabadhee akkuma nama keessa beekutti na deemu jalqabee bakka gargar ka'annee guyyaa gaafa sana baay'ee rifadhee magaalaa Finfinnee keessa jalqaba keessumatti baadiyyaarraa yeroo dhufnu ulfaata afaan isaa waan hundumti isaa ulfaata ture. Garuu haaluma ulfaata sana keessatti waaqayyo baay'ee na gargaaree nama afaan Oromoo dubbatu tokko argadhee baay'ee na wajjin dadhabee namni sun obboleessa koo amma barbaadetti na kennutti na wajjin dadhabaa ture. Garuu nama sana ergan dhufee nan dhabee oolmaa guddaa naaf oolee ergan as dhufee argachuu hin dandeenye jechuudha. Akkasitti naaf. Waa'een magaalaa Finfinnee egaa baay'ee nama dhiba jechuudha. Yeroo jalqabaa jechuudha. Ani mataan kiyyallee ni qaba jechuudha. Mudannoo akka kanaa jechuudha. Gaaffiin itti aanu immoo akkas jedha jechuudha. Waa'ee jaalalaati jechuudha. Dhiira akkamii gaa'ilaadhaaf filatta? Naan jettee jalqaba irratti egaa namni waanuma gaariidha kan inni hawwu jireenya isaa keessatti waan nama ofiif hin hawwu. Nama waaqayyoon sodaatudhaan jalqaba irratti dhiirri ani filadhu. Haal dureen ani ilaalu akka jaalalaatti dhiira waaqayyoon sodaatudha. Rakkinuma natti haasa'u nama immoo waa'ee meerrina isaa haasa'u badaa miti. Dhiira dogoggora koo naa dhiisuu beeku yoon dogoggoree nama na gorsu nama garaa dhiifamaa naa qabu. Jaalallee aarsaa waan nama gaafatuuf aarsaa jaalalaa sana kaffaluu nama danda'u. Amma hin geenye immoo nama of gochuu barbaadu. Dhugaama nama jaallatu jechuudha. Nama hin sobne kanadha kanan barbaadu. Namni waanuma gaarii barbaada. Hundumti keenyas dhiirris shamarranis waliif haa amanamnu nama gaariis waliif haa taanu jedha. Garuu isa dursa jechuudha waa tokko sin gaafadha soore naa eeyyamta ta'e jechuudha. Maaliif tarii si gaafachuu danda'a waan ta'eef jaalallee qabda? Jaalallee
Jaalalleen qabu mee dhiironni yuutuubii saaroon hin hordoftan yoo jiraattan keessan aluu tarii walitti dabbaramuu dandeenya. Jaalalleen qabu nuun jettee jirti waan ta'eef namoonni ulaagaa kana ni guunnaa jettan jechuudha. Heloo jechuu dandeessu wal isin qunnamsuu nan danda'a jechuudha. Dhiifa manaa godhaa garuu ani jaalallee qaba isinitti qoosuu koodha. Akkanaaf hin dhufne jechuu barbaadeeni. Gabaa shandaakee shanis marmaaree jaalallee si fidee ofittuun kasaare. Kanaafuu kan carraa keenya nuuf barbaadu jedha isin jedha hordoftoonni Saaroon Tuubii jechuudha warra dhiirota. Amma gara gaafa biraatti ceena jechuudha. Addunyaa kanarra dhufuu keettiin gabbitamoo hin gammadda. Ittiin gaddu sababni isaa namni kamuu yaada waaqayyoon malee hin uumamu. Yaada waan nurraa qabuuf waaqayyo dachee kanarratti waan nu uumee fi ittiin gaddu jechuudha. Haalonni arginuu fi nu mudatan garuu wanta akka garaa kutan akka abdii kutan yookiis immoo akka nuti dhalachuu keenyatti gaabbinu kan nu godhan jiru garuu sirrii miti. Nama yeroo jalqabaatii fi xalayyaa si barreessee ni yaadatta gaafa yaadattu moo maaltu sitti dhagahama gaaffii sattaanu jechuudha. Kunis bara 2006 ture. 2006 xalayaan kan inni naa barraa'ee namuma naa barreessu sanatu akka namni biraan naa barreesse adaraadhaan itti naa kenni jedhee akkasatti kennetti natti kenne ishi jedhee irraa fuudhee baay'ee dheeraadha. Xalayaan suni barreeffama dheeraadha. Dubbisee xumurarra yeroo ga'u maqaa nama natti kennee sanatu irra jira. Abaluu gaafa jedhu baay'ee reeffadhe deebi'ee nan kolfe baay'ee man kolfe. Yeroo natti kennu dhugaa manatti fakkeessee imaanaa namaati. Adaraadhaan natti kenname waan ta'eef kunuu fidee sitti kenneera naan jennaan ishi galatoomi jedheeni irraa fudheen galee dubbifadhee gaafa dubbifadhu immoo isuma jechuudha. Erga sana bilbilaan walitti qoosnee kolfaati turre. Kanadha yeroo yaadadhu baay'ee kolfatu na qaba jechuudha. Namoonni xalayyaan isiniif hin barroofne azala jirtu jedhee hin yaadu jechuudha. Yeroo jalqabaadhaaf xalayyaa yeroo isin barraa jechuudha. Anaan garuu namarraa natti kenname isheedhaan garuu qaamaan itti kenname jechuudha. Baay'ee nama rifaayisee nama kolfisiisa jechuudha. Mudannoo ajaa'ibaa itti dhugaa rabbii jechuudha. Kan biraa immoo jechuudha gaaffiin itti aanu garaagarummaa ijoollummaa kee fi dargaggummaa kee. Ijoollummaan dargaggummaan garaagarummaa guddaadha kan inni qabu. Sababni isaa ijoollummaa keenyatti akka ijoolleetti yaaduu dandeenya, waan barbaanne balleessuu dandeenya. Sammuun keenya ijoollummaarra waan jiruuf jechuudha. Kanaaf Paawuloos ergama isaa keessatti ani erga nyaata ga'aa nyaadhee akka ijoolleetti yaaduu dhiiseera kan inni jedhu. Ijoollummaan amma aannan dhuganii wantoota nyaata bishaatoo hin taane nyaatanidha. Cummaan haa ta'uti garuu erga nyaata bilchaata nyaadhee akka ijoollummaatti yaaduu dhiiseera jechuun garuu yeroo murteessaa waaqayyoof yeroo itti hojjennu humna karaa kamiin iyyuu bakka barbaanne ga'uu yeroo itti dandeenyu dargaggummaan yeroo baay'ee barbaachisa. Dargaggummaan eegaa abiddadha yeroo itti waan qabanii fi waan gadhisan nama wallaalchisuudha jechuudha. Dhaamsa biyya kam jirtaa biyya amma jirtu kana yookiis immoo lafa jirtutti waan hamaa immoo waan gaarii si qunna. Biyya Saawud Arabiyaa keessa magaalaa Jeezan jedhamu keessa kanan jiraachaa jiru waan baay'ee nama mudata obboloota kugaa keessumatti warra biyyaan baa jirtanitti baay'ee isaa immuunuu nan barbaachisu hin hubattu waan hamaan baay'ee nama mudata garuu rakkinni nama qunnamu waaqayyotti akka nama butu nama gochuusaa biyyaan baa kanatti kanan baree gaafa rakkatanaadhaaf abbaa ofiitti iyyachuun jira yeroo bira jiraatamu garuu amma asisti ilaalta ijjis yoo ilaalte waaqayyo qofaadha kanatu biraatti qabdu kanaafiyyuu rakkinni kun baay'ee nu hammacuyyuu. Inni bisheesseera jedhee yaada. Rakkinni hedduun na mudateera waaqayyo na dabarseera. Gaariinis jira hamaanis jira. Waan hunduma isaarraa immoo barachaa darbu. Biyya hambaa kanatti jechuudha wantoota garaagaraadha kan nama mudatu hamaanis gaariinis nama mudata. Ana mataa kiyyalee wantoota ulfaatoo danuudha jechuudha kan nama mudatan. Dargaggootaa fi dhaamsa maalii dhaamta? Atis dargaggeettiidha waan ta'eef anis dargaggeettiidha. Namoonni kan dhaggeeffatan illee dargaggoota waan ta'eef dargaggoota yeroo ammaa kanaafis ta'ee dargaggootumaaf maal dhaamta? Dhaamsi kee maalidha? Dargaggootaaf dhaamsanii qabu yoo jiraate jabaadhaadha. Wantoonni hundumtuu yoo jabaatan yoo obsan malee hin ulfaata addunyaa nuti irra jirru kuni. Kanaafiyyuu jabaadhaa abdiin kutiinaa keessumatti garuu dargaggummaa keessan waaqayyoof kennaa isiniin jedha. Kufaatiin bara dargaggummaa hamaadha waan ta'eef biyya lafaattiin kufiinaa yaada keessanittiin kufiinaa. Isiniin jedha jabaadhaa bakka jirtan akka wal beektanitti walitti siqxanitti wal dubbisaa sagalee waaqayyootti wal jajjabeessaa. Yoo wal gufachiistan yoo walitti gadditan dafaatii dhiifama walii godhaa dhiifama gaafachuu dhiifama gochuu beekuun gaariidha. Kanaafiyyuu wantoota walitti butan daftanii dhiifama walii gootanii garaa dhiifama qabaattanii mootummaa waaqayyoo san darbinetti wal qopheessuudha qabna.
Dhaamsa bareedaas nuuf dhaamtee jirta guddaa galatoomii akkuma kana turtii yemmuu kana wajjin gochuu keedhaaf guddaa isin galateeffadhaa maqaa hordoftoota Saaroon Tuubiidhaanii soorii koo isin jedha. Dhaamsa dhumaa yoo qabaatte jechuudha asirraan itti fufuu dandeessa waltajjii san siif kenna ani sa'aatii bakanaa kaasee isinirraan adda baa jechuudha nagaatiin turtii gaarii isiniin jedha. Kanaafuu biyyaaf lafa jirtanitti nagaa hin dhabinaa gooftaan isinii wajjin haa ta'u hamma dhumaatti isin haa dhaabun jedha eebbifamaa. Obboleessa kee jireenyaan si gadi ta'e heddiitiin ol kaasi malee.